Asham ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabaja bakkuma isin geettanitti isin haadha qabu jecha ajandaa tokkoon isiniif qaba. Ajandaa gammachiisaa, oduu gammachiisaa, waan bayeessa, waan fooyyee, waan namatti tolu, waan qalbii nama hawwatudha. Akkam isin nageenyi keessanne nagaa keessanii isiniif hin jira, har'a ga'ee jira. Hamma xumura qophii kiyyaatti na hordofaan affeerraa kooti. Namoonni YouTube channel kiyya faariyaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatina. Yaanni koo yoo isinii ta'e like, yoo isin hin taane dislike gochuus ni danda'ama. Garuu namni dislike na godhu hin jiru, baay'ee nama na jaalatu baay'ata. Like dhuma godha. Yoo hiriyaa keessaniifis share godha. Maaliif nuti isiniif jajjabanna. Yoo waan gaarii dalayne tokko ofittis boonna isinittis boonna. Maaliif wal fayyadudha waan ta'eef baay'ee tokko isin jaaladha. Baay'ee kabajaa qaba. Namoonni channel kiyya jala jirtan kun hunduu namoota baay'ee kabajaa qabudha. Arrabni adda addaa kun hin jiru. Waa'ee dhuma wal gaafachuutii fi walii deebisuuti. Kanaaf ajandaan ani qabu maa inni kana booda biyya arabaatti rakkachuun hafee jira. Laal kana booda biyya arabaatti rakkachuun muraasa inni hir'ataa jechuudha. Yoo guutuutti dhabamuu iyyuu baate parsantiin isaa haala gaariidhaan gadi bu'a. Sababa jedhuuf immoo takkaaniin isiniif zara takkaaniin isiniif tarreessaa obsaan na dhageeffattan jechuudha. Biyyuma arabaa kamiyyuu taate rakkachuun hin jiru kana booda. Yoo jiraateyyuu halkanii guyyaa itti boonnee ijjinee gama barbaachisu nama biyya san jiru ta'ee namoota biyya biraatiin rakkoo san keessaa baasna malee callisnee ol bira dabruun hin jiru kana booda. Isinumti rakkoo keessan qofa himadha alattis ta'een namoota biraatitti namoota ummataaf sagalee ta'an hundatti yoo himatte sii fura jechuudha. Anaa fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootitti rakkoodhaan sii furuu danda'u yoo jiraate nama biyya san jiru sirriitti kaka'umsatti godhee rakkoo san keessaa akkasii baasuun godha. Amma duraan rakkoolee akkamii fa'aatu ture beektanii rakkoo hedduu ture keessattuu ji'oota jahaaf rakkoo cimaatu ture Oromoo biyya alaa jiru kanarratti. Rakkoon ciccimaan ture kun maal fa'a? Sababa dhibeen koronaa dhufeef jechuudha. Namoonni parsantiin 90% ta'an mallaqa isaanii malee hojjetaa akka jiran hin beekne. Maaliif? Namni gariin kontiraata waggaa ofii fixatee madaamiin xiyyaarri waan hin jirreef mallaqa sii kafaluu hin danda'u dhibee kana jira jetteetiniin tola dalaysiifti. Inni kun sababa koronaan dhufeef daldala dhaabnee jirra, hojii dhaabnee jirra, nuu kisaaraa keessa jirra, doolaarri hin jiru jedhaniini tola dalagan. Sinii galee garaagarummaa jiru la. Kunis asiin tola dalagdi, kunis asiin tola dalagdi. Sababni maali? Dhibeedha. Xiyyaarri dhabamuudha. Eessa baa ishii deemti? Bakka dhayxuun qabdu. Gatiinuu haalaan gadi bu'e malee gatiin duraan namaa kaffalamu doolaara fa'aan ka turetu jira. Gadi bu'e doolaarri hin jiru jedhanii. Maaliif? Wanti sababatan argatan. Hojii dhaabnee jirraa tokkoffaa hojii dhaabnee jirraa siin jedhan. Daldala dhaabnee jirraa siin jedhan. Lammaffaa akka ati biyyatti galuu hin dandeenye hin beekan. Xiyyaarri hin jiru ture. Sii galee yoo isaan biraa baatellee biyya si nyaata yookaan bineensa si nyaata malee akka ati dhaquu hin dandeenye waan beekaniif mallaqa dhoorgataa turan. Har'a sun hunduu nurraa dhaabbateera galata waaqa. Koronaanis badee jira. Yoo baduu baate dhibeen isaa qoricha dawaa argatee jira. Wanni sodaatanii ta'an hin jiru. Inni biraa xiyyaarri sa'aa 24 lakkatti wal jala yaa'alaan. Barbaaddu Itoophiyaa, barbaaddu Keeniyaa, barbaaddu Awurooppaa, barbaaddu Ameerikaa, barbaaddu Jibuutii, barbaaddu Yemanii, barbaaddu Joordaan, barbaaddu Ooman, barbaaddu Saa'udii, barbaaddu Kuweet, barbaaddu Qaatar, barbaaddu Kaayiroo illee dhufuu hin dandeessa. Kaayiroo kottaa adaf viizaa isin yaaslan. Dhugaan baanaa garuu dhuguma. Amma qoosaa miti kun. Maaliif? Rakkoon gurguddaan kana ture. Keessattuu shamarraniif. Rakkoon gurguddaan shamarran bichaa dhiirruyyuu. Oomiyaa bakka dalagatu waan dalagatu dhabee duraan oolmaa dalagatee kagalu. Sababa uggurraan adda addaa jiruuf waan hojjetu dhabee nyaata dhabee kararratti kufuut ture. Haqa jiru kun hundi kennaan bahe. Ji'oota jahan dabran keessatti Oromoo miti addunyaan guutuun rakkoo cimaa keessa akka turre hundi kennaan bahe. Fakkeenyaaf amma yoo hojiin kiyya hojii biiroo wayii ta'e yookaan immootu maktaba wayii nazzafuu waan akkasii yoo ta'e maktabni gizee sanitti dhaabatee ture damooza kanaan irra hin beeytan. Nama hundaafuu akkasii jechuudha. Hunda caalaa immoo ka hojjetu hin reegamneef sani ka kisaaraa qabu akka shamarranii mana madaam keessa teessee ji'a 4 hojii mallaqa arganne ji'a 6
namni naan hin jedhin hin jiru mataa kana na dhukku berbe maaliif mana madaam keessatti waa gochuufi dadhabe osoo ala ta'e umaayyuu mitiin gargaarsa amma beerutitti gargaarsisee jira ani ijoollee baay'isawee ijoollee kararratti baatee waan nyaattu waan dhuydu dhabde amma dura mallaqa guursiseefii jira sagalee gaarii ta'eefii jira ijoollee biyya hedduu Saa'udiitti akkas waan Dubaayitti ijoolleen hojii dhabdee kiraa waan kafalatan dhabanii mana keessa ari'atamanii sagalee taaneefi mallaqa ijoollee waliin guursifneefii jirra Saa'udii keessatti akkas ijoolleen bakka deemtu dhabdee waan hojjettu dhabdee shorxaan marii qabuu diddee giseessan ijoollee ofii beeynurra galchine gargaara aga koronaan kun badu aga dhibeen kun badu jenneeni gargaarsisuuti ture siigalee kuni hundi dabarfatee jira jechuu barbaadetti laa bishaan dhugaafachaan booda wadde kuni hundi isaatu amma dabarfatee jira baga gammadan maaliif kana nu odoon taane rabbitu nurraa dabarse dhibeen kun dhibeen nu dabarse yookaan namni dabarse miti rabbuma nurraa dabarse nu darareen ji'a maatii keenya galuu dadhabne maalii galuu dadhabne carraa bal'aa banee baay'isawee namoonni gara dura nama 280 eegas nama 870 galee beerutitti gara nama 400tu mallaqa malee baasii tokko malee gale namoonni biyya hedduu jechuudha xiqqoosii ammas xiqqoosii hanqinni jiru yoo jiraate Saudi Arabiyaatti guutuutti hin furamne rakkin namatu akka malee baay'ata akka malee mana hidhaa garagara jiranii mana hidhaa Shumeessi keessatti rakkachaa jiranii mana hidhaa biraa keessatti bakka Yaman irraa dhaqanii qabaman sanitti rakkachaa jiranii rakkoon guddaan amma Saudi keessatti hafe isa furuufi salkanii guyyaa amma sin hojjenna inni jinallee imbaasii yoo danda'ame inuma baasa guyyaa tokko akkatti nafu achitti amma rakkoon guddaan maaliin beeytanii afi beelatu ajjeese ijoollee nama meeqa gaggabe kun kaarabaa qabatee du'ee kun of fudhee du'ee kun of ajjeese dadhabee jechuudha taa'uu dadhabee fura baafatu huccuu baafatanii huccuu baafatanii illee uumaan dadhabe maaliif namni walitti hafuuraan wal keessa ciisaa takiif hin jiru akka amma takiifa jala taa'ee marwaa jala taa'ee isin taasa'u kan hin jiru waan akkasii Saa'udiitti furuu dadhabne rakkoo Saa'udii kan warri Saa'udii immoo xiqqoo hanqinni adda addaa waan jiruuf rakkoo olii furuu dadhaba maaliif hin beeyta Saa'udii keessatti shorxaan akka bineensatti nama liqimsaa achi teettee achitti nama waraqaan qabne falmuun baay'ee ulfaata nutummaan imbaasitti yoo iyyine malee warri Saa'udii jaa'u warri Saa'udiitti rakkoo furuun baay'ee ulfaata waan hin yaadamnedha nuti warri biyya biraa jiru furuu fi iyyinee fi imbaasii sagalee itti godhuu qabna maaliif imbaasii adda addaatti bilbila ijoollee Saa'udii baasaa jedhanii imbaasii Saa'udii namni hin beekne hin jiru lakkoofsa imbaasii Saa'udii nam hundatu beeka isinii galee so kana waan ta'eef kuni akkasitti isin quba qabaachuu qabdanii namoonni tokko tokko immoo waan nagaafattantu jira telefoona bareedan kaminni telefoonni namoota biyya galuu barbaaduun nagaafate baay'isawee dhiifama naa godhaatini waan biraatiif osoo hin taane wal beeksisuudhaaf telefoonni gosoota babbareedan ka akkamiitiin aan jettanii Samsangitu bareedaadha telefoonni Samsungidha Samsungii A17 irraa kaka hunduu bareedaadha M ka jedhu tokko illee haaraa dhufe Note illee bareedaadha S illee bareedaadha telefoona S10 S20 garuu malleen isaa ka baay'ee mi'aadha biyya keenyatti inuu yaaddu bituudhaaf biyya alaatti garuu homaayyuu miti doolaara 1000 takka S20 kun doolaara 1,000 fi homa Note 10 illeen doolaara 1,000 homaan jedhu biyya alaatitti waan damoosa jedhama takka akkas cina inuma danda'amu Itoophiyaatti garuu yaaddamu Itoophiyaatti birrii 50,045 odoo ijaan argitu akkatti lakkoofte mobaayila bittu isinii galee yoo galte garuu nama tujjaara aga funyaanitti mallaqqabutti characharatu hin dandeessa nama aga funyaanitti mallaqqabutti gurguratu hin dandeessa ofii keetii gatii wannootiin bittee biyya keenyatti televezyiinii birrii meeqa 20,000 13,000 kuma ani nagaarrame bar televezyiinii birrii 1,000 takka biyya kanatti amma televezyiinii 1,000 takka 500 televezyiinii maskootii fakkaatu kun 2,000 caalu yoo akka orjinaala ta'e birrii 4,000 birrii Itoophiyaa 8,000 jechuudha fakkeenyaaf biyya kanatti TV'n barrii ga'u birrii Itoophiyaa birrii 8,000 Itoophiyaatti garuu warra qarshii 40,000 moo 50,000tti waan akkanaa kana fayyadamuun isiniif
So kun wal yaadachiisuudhaaf malee ajandaa kiyyaa miti ankan isin waliin ture reedii adamchuu namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe waan saniin dagatina isii saniin dagatina na jajjabeessiti baay'ee fayyaa naa ta'aa wasiin jaalladha.